takka seenaa qabsoo Oromoo keessatti qabsoon hidhatanii loluu fi qabsoon karaa nagaa loluu waliin mari'atee waliin taa'ee istiraatiijii yookaan tarsiimoo joonii tokko taa'ee baasee lolee yookaan immoo qabsaa hin beeku. Inni kun rakkoo kana hunda waliin gahee irra caala badii fi dongoroo fi hojjeteen yeroo ammaa laaffatee gara qarreera gahaa jira. Yoo kan jabaannu taate rakkoo kana jala uummanni kun yookiin ba'aa yookiin itti hammaata. Ka jalqabaa qabsoon ABO'n karaa hidhannoo haa falmuu malee qabsoon karaa hundumaati qixxee deemuu qabdi. Karaa dippiloomaasii, karaa aadaa, karaa miidiyaa akka isinuutti jirtan kana karaa hundumaa sirrooftee itti fufuu qabdi. Tokko tokko immoo nyaaran qabu hin kijibuu miti hin tarsaa. Hayyoonni fi jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo walgahii guyyaa kaleessaa gaggeessanii qabxiilee 4 irratti walii galanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa guyyaa kaleessaa caffee Oromiyaa irratti taasisaniin warroonni hayyoota yookaan immoo Oromoodhaaf qabsoofna ofiin jedhan diinota keenya wajjin mari'atuun qabsoo Oromoo bosonatti deebisuudhaaf deemu jechuudhaan komatan. Komii qofaa miti haasawa arraba fakkaatu tokkos waan mootummaa tokkorraa hin eegamne dubbatanii jiru. Warroonni qabsoo karaa nagaa gaggeessuu fi warroonni karaa qawweetiin qabsoo gaggeessuu takka waliigalee hin beeku jedhan hayyoonni Oromoo. Kun immoo injifannoo guddaadha jechuudhaanis yaadicha deeggaranii jiru. Jijjiirama bara 2018tiin wal qabatee gaafiin kaatu takka ni jirti. Innis qabsoo butamteedha. Qabsoon butamte akkamitti butamte kan jedhu uummataaf deebisuun dirqama jedhan obbo Jawaar Mohammad. Deebiin isaanii maali kan jedhu badheena odeeffannoo keenya irratti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo kanneen qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faarturaan affeerraa keenya. Warroonni qabsoo karaa nagaa gaggeessuu fi warroonni qabsoo karaa hidhannoo gaggeessu takka waliigalee hin beeku kan baranaa waan addaatii akkanatti deemnaan homaa jala hin dhaabatu jedhan hayyoonni siyaasaa. Takka seenaa qabsoo Oromoo keessatti qabsoon hidhatanii loluu fi qabsoon karaa nagaa loluu waliin mari'atee waliin taa'ee istiraatiijii yookaan tarsiimoo joonii tokko taa'ee baasee lolee yookaan immoo qabsaa hin beeku Oromoo. Tokkotu tokko harkaa fuudha. Gaafa yeroo raabaadorii jajjannee iyyaa gaafa baane tokko waraana bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo kriminalaayizii gochaa baane marroo fudhattee yoo ilaalte fuula hidhatanii loluuti miti fuula jagnummaa akkasitti ilaala miti Oromoo keessatti. Obboleessi keenya Jawaariin fudhattee ilaalte immoo civil disobedience qeerroo muuvimentii nama gaadii godhameetu ni kan ilaalamu. Fuula kana lamaan yoo walitti fiduu dandeesse fuulli lamaan kun walitti dhufee yoo mari'achuu danda'e fuulli lamaan kun waliin taa'ee pilaanii baasuu yoo danda'e yeroo sana dubbiin Oromoo furmaata argata. Naannummaa Oromoo keessa jirtu wallaggummaa arsummaa or whateverummaa takka seenaa Oromoo keessatti intergenerational kan ta'e akkasumas immoo different belief system qabsoo keessatti belief system adda kan qabu waliin poosterii tokko irratti hin argitu. Dhiisi waliin taanii mari'achuu dhiisiiti. Biltsiginnaan kana biliyeena meeqa investitti gooti poosterii kana balleessuudhaaf. Poosterii tokko birii 50 ka hojjechiistee maxxansitu yoo dhugaa ta'e biltsiginnaan biliyeena 50tti investitti gooti. Achi keessa jira waan ta'eef. Master King immoo Black Boxing Oromoo achi keessa argama dheenii yaadaan. Hayyoonni Oromoo fi jarmiyaaleen siyaasaa Oromoo marii guyyaa kaleessaa gaggeessaniin qabxiilee 4 irratti walii galanii jiru. Qabxiilee saniin akka taanutti isiniif dhiyeessa. Hayyoonni fi bakka bu'oonni jarmiyaalee siyaasaa kaleessa gamtaa mata duree kufaatii Abiyyi booda barbaachisummaa marii biyyoolessaa Oromoo jedhuun mari'atan ibsa waloo baasanii jiru. Ibsa gabaabaa baasanis nuti hayyoonni Oromoo fi bakka bu'oonni jarmiyaalee siyaasaa kora mata duree kufaatii Abiyyi booda barbaachisummaa marii biyyoolessaa Oromoo jedhuun qindeesse irratti hirmaannee marii taasifneen murtoowwan armaan gadii irratti waliif gallee jira jedhan. Sirni bulchiinsa Abiyyi Ahmad bara bulchiinsa darban kamiyyuu caalaa uummata keenya gidiraa fi cunqursaa gita hin qabne saaxiluu hubachuudhaan sirni kunis hawwii biyyoolessaa Oromoo yakka taasisuun injifannoowwan qabsoo Oromoo argamsiise hunda duubatti deebisuun isaa mul'ata ta'uu beeknee galma gahinsa hawwii biyyoolessaa Oromoo mijeessuuf akkasumas nagaa fi tasgabbii Oromiyaa deebisuuf sirna nama nyaataa kun saffisaan buqqa'uu akka qabu waliif gallee jira jedhan. Humni uummata keenya inni guddaan tokkummaa isaati. Sirna Abiyyi Ahmad garuu bu'uura aangoo isaa kan godhate tokkummaa Oromoo diiguu fi uummata Oromoo kallattii hundaan jibbisiisuu tarsiimoo kan godhatedha. Tokkummaan uummata keenyaa kan dhiigaa fi lafee qabsaa'ota hangafoota ijaaramee deebi'ee akka itituuf gumaacha gochuu akka qabnu walii galleerra jedhan. Sirna hamaa kana buqqisuun sirna bilisummaa fi abbaa biyyummaa uummata keenya gonfachiisuu argamsiisuuf
murtii karaa dandeenyuun wal tumsuu malee falli biraa akka hin jirre wal hubanneerra jechuudhaan ibsan. Bu'uurri aangoo sirna Abiy Ahmad inni biraan saboota cunqurfamoo afaan wal jala deebisuu fi qabsoon isaanii sirnicha irratti osoo hin taane wal dhabdee dalagaa akka ta'uuf hojjechaa ta'uu hubannee qabsoon Oromoo mirga hiree ofii murteeffachuu bu'uureffate kan saboota cunqurfamoo biroo waliin wal hubachuu fi wal tumsuun bu'aa qabeessa ta'uu wal hubanneerra jedhan ibsa kana irratti. Marii kana irratti warri karaa nagaatiin qabsoofna jedhuu fi warri karaa hidhannootiin qabsoofna jedhu yaada isaanis kennanii jiru. Sirni kun rakkoo kana hunda waliin gahee irra caala badii fi dongoroo fi hojjeteen yeroo ammaa laaffatee gara qarreera gahaa jira. Yoo kan jabaannu taate rakkoo kana jala uummanni kun yookiin dhibaa yookiin itti hammaatti. Sirni kun yoo uummanni kunii fi hoggansi isaa waliigalee sirna kana akka isaa ta'utti ofirraa geggeesse kallattii isaa ta'utti ofirraa jigse bakka inni irraa jige san odaa dhaabbatee caayaa isaafis ta'u sabaa sablammii biraafis ta'u ijaarrachuu danda'a. Callisee yoo eegu taate hoo maqaa saba kanaa mataa saba kanaa qabatee jiguudhaan saba kana fi biyya san balaa hamaadhaaf saaxiluudhaaf qarreera jira jechuudha. Maaltu barbaachisa? Akkuma hangafoonni keenya hedduun jettanitti yeroo ammaa tokko hoggansi mataa walitti qabatee muuxannoowwan kaleessa dabran muuxannoowwan biyyoota biraa irraa barachuudhaan akkaataa ce'umsi kun itti saffisuu fi akkaataa ce'umsi kun osoo hin butamin osoo hin daddaaqin osoo hadiidaan bahin dantaaf nagaa uummata keenyaa akkasumas kan biyya keenyaa eegsisuu danda'uun karaa qopheessuun barbaachisaadha. Maal jechuun jira? Ce'umsaaf yeroo adda addaatti wal qeeqaa turre. Ce'umsa bara 1991tti warri qeeqamaa ture jira. 1974tti warri qeeqamaa ture jira. 2018tti immoo warri ture qeeqamaa ture. Kana hunda cumulatively xiinxallee maaltu dongorre maaltu hanqate bakka hanqate akkamitti guuttanna akkamitti jabeeffanna ce'umsoonni biyyoota biraa hoo maaliif gufata maaliif milkaa'an kan gufatan irraa maal baranna kan milkaa'an irraa maal baranna jennee ce'umsa sadarkaa sadii baasuu barbaachisa. Tokko barii sirnichi kufu immediately harcaatiin biyyaa akka hin uumamne rakkooleen nageenya walitti bu'iinsi amma jiru kun akka hin hammaanne qaamonni fagoof dhihoo harka keessanii irra caalaa akka hin borcineef interim administration jaaramu irratti mataa walitti qabatanii balbala cufatanii karoora baasuu gaafata. Qabsaa'ota Oromoo irraa maaltu barbaachisa? Amma qabsoo akkamiitu barbaachisa? Yaada ji'uun qabadhee qabsoo akkamii adeemsifneeti qabsaa'ota biraati wajjin immoo warra Oromoon ta'anii wajjis qabsoo akkamiitu barbaachisa? Akkamiin sirna nama nyaatu kana ofirraa balleessinaadha waan jiru. Ka jalqabaa qabsoon ABO'n karaa hidhannoo haa falmu malee qabsoon karaa hundumaati qixxee deemuu qabdi. Karaa dippiloomaasii, karaa aadaa, karaa miidiyaa akka isinuutti jirtan kana karaa hundumaa sirrooftee itti fufuu qabdi. Keessattuu warri karaa nagaa hojjetu, karaa nagaatti hojjenna jedhan qabsoo hidhannoo duukaa akka injifannoon dhihaatu taasisuuf cimuu qaban warri karaa nagaa hojjetus qooda guddaa qaban jechuuf akkasumatti maqaa qabatanii taa'uu miti jaarmaa ofii qaceelchu dura jaarmayni yoo ifi sirna qabaate akeeka qabu galiin gahaa hooggansi teamwork dhugaa tolfatee sagantaadhaan hojii uummataa duukaa bu'uutu irra jira. Dhugumaa warri karaa nagaa hojjetu riiskii gurguddaa keessa jiran.
diina harka akka nama jiruuti. Akkasuma wajji garuu eega seeraan hojjechuun hayyamame cimanii hojjechuutu irraa barbaachisaa. Jaarmayoonni hundinuu amma wanti irratti wal falman guddaan jiraachuu qabu. Maaliif yoo jenne qabsoon hanga har'aa deemaa turte injifannoo gurguddoo argamsiifte keessaa injifannoo bara 1991 ta'ammas heera amma jiru mirkanoofte karaa politikaa garaagarummaan guddoon hin jirtu jechuufi jaarmayoonni heeruma jiru saganteeffatanii akka common platform qabatanii yoo deeman guyyaan injifannoo dhihaachuu akka danda'u beekanii hojii isaanii immoo sirnaan hojjechuutu irraa eegama. Waboo madditti uummata kakaasuu jaaruu hamichiisuu karaa aadaatis yoo ta'e akka agarruutti yoggaa 30 caalaa Oromiyaan ijaaramtee jirtu namoonni Oromiyaa bulchuu garii waan katabamee itti kennamillee dubbisuu warra hin dandeenye afaan Oromootiin. Kunigaa karaa hedduun qabsoon akka babal'achuu qabdu. Injifannuma argamtetti dhimma bahuun illee waa tokko. Uummanni kaka'uu qaba. Mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa guyyaa kaleessaa caffee Oromiyaa irratti godhaniin warroonni hayyoota ofiin jedhan yookaan immoo Oromoodhaaf qabsoofna ofiin jedhan diinota keenya wajjin ta'uudhaan qabsoo Oromoo gara bosonaatti harkisaa jiru jechuudhaan kumii qofa osoo hin taane haasaa mootummaa tokkorraa hin eeggamne bifa arrabaatiin dhiyeessanii jiru. Isas akka taanutti ol duraa duubaan isin dhageessisa. Warri mootummaatti duulan Oromoo bosonatti deebisuu barbaadu jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa komatan diin waliin mari'atanii Oromoo bilisa baasuu barbaadu humni daangaa Oromiyaa cabsee guyyaa guyyaan haadha Oromoo ajjeesaa oolu wajjin mari'ataa oolu jedhan obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa magaalaa Adaamatti adeemsifamee jiru irratti haasaa taasisanii kana kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa warra maqaa hayyootiin of waamaa duula adda addaa mootummaa irratti gaggeessaa jiran warra fedhii uummataa sakaaluuf hojjetaa jiranidha jechuudhaanis dubbatanii jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa caffee kana irratti godhaniin komii qofa osoo hin taane waan mootummaa tokko irraa hin eeggamne haasaa arraba fakkaatu tokkos haasawanii jiru. Dubbiin isaanii kun yeroo namoonni siyaasaa mormituu mootummaa aangoo irra jiru badiin hammaachuu dhiibbaa irratti cimsuuf haasaa yeroo jiranitti dhagahame. Orma gammachiisuuf jecha tarsa'aa tokko immoo nyaara hin qabu. Hin kijibuu miti hin tarsa. Tokko asitti hojiitti kenninee hojii karatti godhan wallaalanii mataaf luka hojii gaggaragalchanii gaafa asii bahan tarsaa oolu. Hayyuu maal jedhama tokko amala indaaqoo qaba. Indaaqoon midhaan sassaabdeetti kennite nyaachuudhaaf jalqaba bittinneessite. Uummanni Oromoo qabsaa'ee qabsoosa 4 kiiloo erga galchee booda qabsoo Oromoo bittinneessanii Gidaamii fi Mooyyaalee fi Soloolotti galchuu barbaadu bittinneessanii. Maalinni kun hayyuudha moo xiinxalaadha moo xibaaradha moo maalinni kun? Diina Oromoodhaaf keetoo ta'anii Oromoo irratti hiree argachuun ammaan booda hin danda'amu. Boqonnaan sun cufamee jira. Oromoon aarsaaf lafee kaffaleen aarsaa qaalii guyyaatti kaffaleen boqonnaa san ofirraa cufee jira. Lammataa boqonnaan bitamuu nama biraa jalatti jiraachuun irraa cufamee jira. Ana wanni na ajaa'ibe isa dubbate irra warra isaaf ta'ee harka dhahuudha. Dubbate jedhaniiti moo maaliif harka dhahu yaada keessan kommentiidhaaf naa kenna. Gara odeeffannoo taanutti isin jijjiirama bara 2018tiin wal qabatee gaafiin kaatu takka ni jirti. Innis qabsoo butamteedha. Qabsoon butamte akkamitti butamte kan jedhu uummataaf deebisuun dirqama jedhan obbo Jawaar Mohammad. Jijjiirama bara 2018 wal qabatee komiin yeroo hundaa dhiyaatu tokko jira. Innis injifannoo dabarsitanii kennitan yookaan bulchiiftan kan jedhudha. Maaliif darbafamee kenname yookaan butame gaafii jettu deebisuun barbaachisaadha. Deebii gabaabaan sirna abbaa irree kuffisu malee bakka sanatti sirna uummataaf ta'u ijaaruuf dursinee qophiin waan hin jirreef kan jedhudha. Haa ta'u garuu yaalii garagaraa turee jira. Dhaabbilee siyaasaa tokkoomsuuf hoggansa siyaasaa walitti fiduun qaawwa yeroo jijjiirama uumame cufuuf carraaqqiin garagaraa taasifamaa turee jira. Yaaliiwwan kun osoo hin milkaa'in sirni
sirnichi buteeti jijjiiramatti seenee hadhas hanqinni sun akka lammata nu mudanneef ammumarraa qaama qalbiin qophaa'uu barbaachisaadha. Kanaafuu hayyoonni hooggantoonni fi jarmiyaaleen siyaasaa hojiilee eegalaman saffisan gabbisuu fi goolabuu qabna. Yoo dandeessan marii karoora ce'umsaa irratti xiyyeeffatame qopheessaatii abbootii dhimmaa garaagaraa itti affeeram. Yoo ofiif qopheessuu hin dandeenye immoo kan namni qopheessa irratti hirmaadha kan lamaanuu diddan kopxii ta'uun garuu kasaaraa qabam jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa hayyuun Oromoo obbo Jawaar Mohammad gorsaa fi yaada tana dabarsa. Toota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadhaan galma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenyaa waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.